مليون دربا مرتون انت مرتفمه جرا كان مليون دربا من سير ديات جرا اكن مرتي شيخ روبيتي في استاذ جمال علي دمرت جچوتا ولد دربودان ميديا كان غريسا جرا ربما جتني ور ترتمال قبل وانجو ديوزا وانا كزي كان لغي ميمال تمار فيا إسا وياون من يالا إرّا به دديموس جمرير يروداف أوبراشيني توقفت أفتي جرمان kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya kun big show dha. Yes! Gochoota sadeen kana mata duree sadeen kana irratti isinii waliin haasa'uudhaaf dhufeera. Mata dureen tokkoffaan miliyoon dirriba murtoonni murteeffamuu fi Sheekh Roobeetii fi Jamaal Aliyyi jechoota garaagaraa walitti darbu Abdii Raggaasaa fayyuu fi wayyaa'uu irratti mata duree kana sadeen irratti waliin dubbanna jechuudha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya warri YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayikii, sabskraayibii illee akka nuuf gootan isin gaafan. Warroonni immoo duraan nu hordoftanii fi sabskraayibii nu gootanii jiraattan laayikii nu godhaa namoota biraan nu gaa isiniin jecha kun big show dha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya gaa miliyoon dirribaa mana murtiitiif kaleessa dhiyaachuun isaa beekamaa ture. Dhiyaateerallee. Maaliif yoo jettan yeroo inni mana murtii seenee itti murteeffamuuf deemu sana keessatti haala seera biyya Keeniyaatti silkiin namatti kennamee maatii keetti dawwaladhuu jedhama. Inni yeroo sanatti maatiitti dawwalachuu dhiisee akka isin agartan kanatti laayivii tiiktaakii seene jechuudha. Laayivii tiiktaakii yeroo seenutti mana waajii dhaqee laayivii seene. Yeroo sanatti namoonni hedduun achi waan turaniif namoonni ajandaa waan ta'eef viidiyoo laayivii bahee yeroo inni taa'utti viidiyoon waraabame. Viidiyoon waraabame sun akkuma jiruun qaxxixaa waajjira abbaa alangaa Keeniyaatti argame jechuudha. Sanaan booda waajjirri Keeniyaa abbaa alangaa Keeniyaa guyyaa murtoo isaa dabarse jechuun murtoo isaas dabarsee balaa biraatiis himannaa biraa itti banuu deema jechuudha. Akka seera biyyattiitti dawwalachuu qofa danda'ama malee laayivii seenuun hin danda'amu. Inni garuu yeroo sanatti laayivii seenee icciitii marichaas baasee Keeniyaanis akka isiin mana murtii dhadhabaa qabdu namni yakkamaa seeraa jala jiru akkamitti laayivii seena jechuudhaan biyyattiidhaafis illee yeelloo ta'e poolisiin biyyattiitis abbaan alangaatii fi manni murtii biyyattii xiyyeeffannaa biraa keessa galchee guyyoota hin beekamneef dabarse jechuudha. Akka jechuun murtoo malee ji'a hedduu hidhamuu malaa jechuudha. Akkasi gama biraatiin namoonni takka musliima fakkaatanii laayikii fi sheerii fakkaatanii mee viidiyoo kana ilaala. Miliyoon dirribaa rabbumaaf jettanii yoo irra tartan maal qaba? Waan jiru deeyyuusa waan akkasii akkan dhageenye. Mee maaltu maarran dabarreef? Maarran dabarreef. Akkuma argaa jirtan wanni inni barbaadu jechuudha. Galateeffachuu adawwiin isa galatoonfattu ati nama cimaadhaa isaan jedhan san garte. Namni sheekaa kana dhiisii namni islaamaa takka jiru rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam keessatti qome rasuula rabbiitiif dhiifamni hin jiru. Yeroo rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhanitti kaafirri arrabsaa ture waan barbaade jedhaa ture. Booda kaafirummaa gara musliimaa gizee dhufe ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam ni dhiisaniif jechuudha. Sana booda ergi immoo rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam gara aduuna fuula akiraa deemanii yookaan argi addunyaarraa deemanii booda namni rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam arrabse ni ajjeefamaa ture jechuudha. Garuu namni sheeka ofiin jedhu namni an fatwaan godha jedhu namni an beekumsan qaba jedhu akkamitti ergamaa rabbii nama arrabsee dhiifaman gootanuu fi laafiseetu malaalee silaasii arrabsanii silaa yookaan ijoollee hanke maatii hanke arrabsanii iyyuu dhiifaman goota jechuudha. I'm ready si beenna jechuudha. Akki kun gaarii miti sheekotiin hedduun irratti xiyyeeffatanii sheekaa roobee balaaleffataa jiranii dongora sheekaa roobee hojjete kanaaf illee akka inni gabbee dhiifama gaafatu abdii guddaa qabna jechuudha. Mee asitti ustaaza wal maal jedhan? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gorsa gaarii. Baga jiraattan. Waa'ee miliyoon dirribaati wal qabateeti jidduu kana warri peenxeelleen jedhuuni garuu kiristaanota keessaa warri gadiin warri yakka wal fakkaataa qaban yakka arrabsootiin beekaman aga dandeenyeen isaa birmachuu qabna jedhanii socho'uu jiran. Gorsa ustaaza gaa walumaan dhageeffatanii itti boodara itti deebina. Amma wanni isinii jechuu barbaadu ani namni takka wantoota akka yaadatan dhagaamu natti dhagaamu keessaa ajandaa sila ta'uu baate wanni kun bakka. Namoonni hedduun amma sababa biliyoon ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam arrabsaa jiran. Waan kana silaa dhiisanii bakka seeraaf dhiyaatee jira. Namoonni gariin bakka mana hidhaa isaanii dhaqanii sawwaranii gadhiisanii irra guddaa namni naggada laayikii sheerii fi fooloo barbaadaara malee bakka qabameera miti. Namoota hedduutu ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam arrabse naalatullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam diina isaanii irratti immoo naalatullah warra isaan arrabsuu fi warra isaan qeequ naalatullah garuu rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam yeroo kamiyyuu ol ka'uudha isaan. Nama rasuulli rabbi akka carraatee arrabse keessaa kan nu milkaa'e tokkicha kana. Muzammil barana ne arrabse wamaan godhamne awwalee musammaa akkasii iffoon akkasii inni kun tokkicha nu milkaa'ee jira.
bakka milkeeffamee jira dhiisuudha. Warra arrabsee kee utuu hin qabamin hafeeyyuu ni dhiifne isa kanallee dhiisuudha bakka manni murtii itti murteessu. Maaliif obboleettoo keenya warra kiristaanaatii yoonis wal dhabuunis gaarii miti. Wajjin guddannee wajjin dhalannee wajjin jiraataa miti wajjin hin jiraachuun nuti jiraachuun nagaa qabna jechuudha si galee. Kanaafuu jennaan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya nagaa isin hawwaa inni waan balleesseef gatii isaanii argata isin obboleeyyan keessan kiristaanaatii wajjin hin jiraadha fataadhaati. Maasalaama.